Ministeerri dhimma alaa hojiilee hariiroo alaa fi dameewwan adda addaa irratti waggoottan 6 darban hojjetamanii fi kan torbe irratti ibsa miidiyaaleef kenneera. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa obbo Nabiyyuu Tadlaa, ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmed gara aangootti erga dhufanii damee dippiloomaasiin bu'aalee hedduun galmaa'uu himaniiru. Keessattuu Itoophiyaan biyyoota hollaa waliin faayidaa waloof kan hojjettuu fi nageenyaaf kan dhaabbattu ta'uu kan yaadachiisan obbo Nabiyyuun kana milkeessuufis Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti nageenya buusuu, Suudaan Kibbaa, Soomaaliyaa waliigala gaanfa Afriikaatti nageenyi akka mirkanaa'uuf hojii bal'aan kan hojjetame ta'uu heeraniiru. Hojiin kunis ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmed badhaasa looreetii nageenya addunyaa akka argatan kan taasise ta'uu obbo Nabiyyuun ibsaniiru. ከፖለቲካ ዲፕሎማሲ አኳያ እንግዲህ ትልቁ ስኬት የምንለው ሀገራችን በምትገኝበት ቀጠና ሰላምና መረጋጋት እንዲፈጠር Dippiloomaasii siyaasaa waliin walqabatee milkaa'ina guddaadha kan jennu qaxanaa biyya keenyaa keessatti argamutti nagaa fi tasgabbiin akka uumamu hojii hojjetamedha. Hariiroon dippiloomaasii Itoophiyaas biyyoota ollaa waliin faayidaa waloof dursa kennuudha. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmed jalqaba mana maree bakka bu'oota uummataa fuulduratti wayita waadaa galan hariiroon dippiloomaasii dursa biyyoota ollaaf kan jedhu ture. Hojiin kunis bu'aa argamsiiseera. Bu'aa argame kanaan ammoo addunyaa irratti badhaasa nageenyaa argataniiru. Gama dippiloomaasii diinagdeen mariin dhimma hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa milkaa'uu damee qonnaan bu'aaleen argamuu kaasaniiru. Waggoottan 6 darbanitti hojii Itoophiyaanonni biyya alaa jiraatan misooma biyya isaanii akka deeggaraniif hojjetameenis bu'aa jajjabeessan galmaa'eeraa jedhan. Ijaarsa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaaf Itoophiyaanonnii fi dhalattootni Itoophiyaa doolaara miiliyoona 55 ol gumaacha akka taasisan ministeerri dhimma alaa beeksiseera. Itoophiyaanonnii fi dhalattootni Itoophiyaa waggoottan 6 darbanitti doolaara biiliyoona 50 sharafaalaa reemitaansiin gara Itoophiyaa akka ergan obbo Nabiyyuun ibsaniiru. ከ20 ቢሊዮን ዶላር በላይ ሬሚታንስ ወደ ሀገር ቤት ልኳል ማለት ነው። Diyaaspooraan doolaara biiliyoona 20 ol rimiitansii gara Itoophiyaatti ergeera. Hidha guddicha haaromsa Itoophiyaaf bittaa boondii fi gumaachaan doolaara miiliyoona 55 ol baasiseera. Waamicha piroojeektoota misoomaaf taasifame irratti doolaara miiliyoona 100 ol diyaaspooraan gumaacha taasiseera. Deeggarsa maallaqa kanaan dabalata lammiileen Itoophiyaa biyyoota adda addaa jiraatan yeroo dhiibbaan turetti Itoophiyaa waliin dhaabbachuun ergaa isaanii dabarsaa turaniiru. Lammiilee Itoophiyaa sanada malee Saawud Arabiyaatti rakkoo adda addaaf saaxilaman deebisuuf hojii bal'aan hojjetameera kan jedhan dubbii himaa ministeera dhimma alaa obbo Nabiyyuu Tadlaa har'a osoo hin dabalatiin haga ammaatti namoota 4,200 ol biyyatti deebisuun danda'ameera jedhan. በህገወጥ መንገድ ወደ ሳውዲ አረቢያና ሌሎች የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት lammiilee karaa seeraan alaatiin gara Saawud Arabiyaa fi biyyoota giddugaleessa bahaatti imalan deebisuuf hojii eegalameera. Saawud Arabiyaa irraa hanga ammaatti namoonni 4,200 ol gara Itoophiyaatti deebi'aniiru. Balalliin 12 taasifameera. Kun torbee itti aananis itti fufa. Hojii dippiloomaasii torban kana keessa hojjetaman keessaa kan biroo Itoophiyaa fi Jaappaan marii taasisuu Siwiizerlaand Jeneevaatti deeggarsa namoomaaf Itoophiyaaf kan oolu yaa'iin galii walitti qabuu geggeeffameera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee yaa'icha irratti hirmaataniiru. Lammiileen Itoophiyaa sanada malee karaa seeraan alaatiin Saawud Arabiyaa galan 70,000 ol akka ta'an ministeerri dhimma alaa beeksiseera.